Yooyaa harka fuune akkam jirtu ilmaan Oromoo kanneen biyya alaaf biyya keessaadha warrootan chaanaalii kana faadaa taatan subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isinin jedha. Ajaa'iba Maammee Sa'id har'a viidiyoo addaa muuziqaa addaa qabatee isinii dhufeetii jira. Hordoftoota kee kabajamoo an viidiyoo kanallee jechuudha ganaadha inni gana gadi lakkisaa an amma jechuudha akka lafa jala itti qophootanii laayikii fi subscribe gootanii fi isa jajjabeessitaniif viidiyoo kana isinii waraaba isinii jedha. Muuziqaa addaadha keessattuu jechuudha qeerroo walloodha viidiyoolee akkasuma muuziqaa akkasuma waa'ee walloo irratti yeroo hojjetame jechuudha warroonni Oromiyaatillee hojjetan laayikii fi viyuun keessan xiqqaadha gadaanaadha jechuudha. Akka namni waan walloodha hin hojjenne taasisaati jirtan jechuudha. Kanarratti dhugaa walitti himna. Egaa hordoftoota kabajamoo har'a viidiyoo addaa akkasuma waan akkaan namatti tolu tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Maammee Sa'id sirba maal jedhu qabateetii dhufaatee jira. Tajaajila akkasuma sirbichi immoo maal fakkaata? Sirba waraabaatii jiran malee sirbichi gadi hin dhiifamne jechuudha. Viidiyoo kanamee turtii gaarii. Shamarran walloodha akkasuma luka akkatti ishiin laal samii kee aate akkatti sirbitu laal. Viidiyoon kun kuwaalitii ajaa'iba bifa bareedaadhaan bifa nama hawwatuun isinii qabamee dhufaatee jira. Isinii hojjetamee dhufaatee jira jechuudha. Viidiyoon kun kaleessa kan waraabameetii ture jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo asirratti maal isinin jedhuu barbaada? Ijoolleen tun jechuudha keessattuu warri walloodha jechuudha. Walloon tun beektanii sababii lolaatiin cunqurfamnee dararaa cunqurfamaa jechuudha. Nafxanyaa jalatti gadi dhiitamaatii jirra jechuudha. As keessatti jechuudha kan hunda dandamatanii ijoolleen tun viidiyoo isiniif waraabaatii jiran akkasuma muuziqaa ajaa'ibaa isiniif hojjetaatii jiran warroonni jechuudha walloo jaalatan hundinuu jajjabeessuu akka bulloodhaa san jechuudha. Yoo isaan geetaa'u san baala gizee sanitti miliyoona walakkaa miliyoona gashuu qabdan isin jedha. Akka guyyaan takkatti walakkaa miliyoona gale jechuudha baala gizee sun jechuudha. Kanaafuu akka san godhuun isinirraa eeggama. Ijoollee wallootis sappoortii godhuun isinirraa eeggama jechuudha. Har'a jechuudha viidiyoo isinii qabadheetii dhufe jechuudha. Viidiyoo isa jechuudha inni hojjetaatee jiru kan waraabameedha jechuudha. Sirba san hojjetaatee jiran kunoo akkuma argartan jechuudha ijoolleen kaameraadhaan waraabaatii jirti. Akkasuma isaan kunillee sirbuu jiranii ganaa editing godhamee hundinuu daayirektarii adda addaa jechuudha itti hojjetamee ganaa gadi lakkifamu jechuudha. Kun waraabamuutti jira isaanii sirbichi hojjetamee isaan viidiyoo irratti dalagaatee jiran jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana mina faana tura. Yaa Oromiyaa jedhu laal sirbichi garuu aadaan amma isaan uffatuu jiran kun jechuudha raayyaadha. Raayyaan kan eenyuti? Raayyaan maal ka jedhu agarsiisa jechuudha. Raayyaan Oromoodha. Raayyaa jechuun walloon Oromoodha. Akkasuma immoo aadaa raayyaa saniin jechuudha wanni hidhatanii jiran jechuudha. Shamizittiin kun tokkuma walloo fi maaliin hin jiru tokkuma. Akkasuma immoo kan hidhataniitii jiran jechuudha jalatti jechuudha kan shirrixiin jechuudha jalatti hidhatanii jiran kun jechuudha raayyaadha jechuudha. Raayyaan kan Oromooti akkasuma immoo Oromoo nuti tokko san agarsiisa. Sirba raayyaa sirba ajaa'iba namatti hawwatu akkasuma immoo laal haga baxxee jiillee dogoggoruu kamisee dawwee akkasitti jedheeti wallootan osoo addaan takkalleen hin dhiifne jechuudha haga raayyaadha jechuudha. Eessarraa ka'eeti shawarraa ka'ee shawaroobitirraa ka'ee jechuudha. Haga achiidhaan lakkaa'a jechuudha. Baxxee dogoggoruu jedhee haga raayyaadhaa dawwee jiillee dogoggoruu harxummaa kamisee dawwee baatee jedheeti haga bakka saniidhaa deema jechuudha. Garuu asirratti jechuudha kun viidiyoon amma an isiniif waraabe kun muuziqaa miti. Muuziqachi jechuudha yeroo muraasa hafee amma guyyaa lama kana keessatti torbaan kana keessatti adii gadi lakkifamaa. Kanaaf jechuudha dhumatee jira. Gadi lakkifamallee bifa ajaa'ibaatiin irratti isin hojjetu deemna. Akkasuma immoo akka qophiidhaan eeddanii fi akka yoo isaan geetaa'u sanitti
akka qophiidhaan eeddanii fi viidiyoo kana isin waraabe isiniin jedha. Akkasuma asirratti kunoo ijoolleen illee kunoo ijoollee shamarranii jechuudha. Akka humna qabdu walitti qabatanii jiran na fakkaata goon akkatti ilaalu. Luka jechuudha isaantu irra kaasa jechuudha. Luka isaa dhiiraa kanarra jechuudha isaantu luka ol samikee utaalee gadi gara galaatii jira jechuudha. Mee ilaalame. Akkasuma asittitti jechuudha kaameraa waraabaatee jirani. Kunoolaa kun amma kan argaatii jirtan kun kaameraa waraabaatee jira jechuudha. Kan amma xiyya irratti qabe kun kaameraa waraabaatee jira, waraabamutti jira. Akkasuma muuziqaan jiippaasii itti banataniiti. Jiippaasii sanarratti taphataati viidiyoodhaan waraabaatee jira. Muuziqaan hojjetamee dhumeetii jira jechuudha. Gadi lakkifamuu qofaatu hafe jechuudha. Egaa jechuudha kun akkuma argaatee jirtan jechuudha kaameraadhaan waraabaatee jiranii akkasuma bifa addaatiin jechuudha gara wanniidhaa achi bahaniiti jechuudha. Kamisee keessaa gara magaalaa keessaa achi bahanii gara magaalaa keessattis kan hojjetamellee ni jira. Kun amma viidiyoon kun kan waraabame kamisee qarqara jechuudha. Magaalaa qarqaraa lafa diida caffaa jedhamuuti jechuudha. Caffaa biyya jaalalaa achitti kan waraabamedha jechuudha. Diidatu jira diida jechuudha kan loon keessa gadi lakkifatanii akkasuma loon yeroo birraa kana jechuudha midhaan alaagalee kana jechuudha. Lafi sun jiidha qaba waan ta'eedhaaf lafa sanirratti kan waraabaatee jiran jechuudha. Lafa jiidhaa irratti lafa akkaan nama hawwatu bareedaa irratti waraabaatee jiran jechuudha. Egaa kanarratti jechuudha an wanni isinin jedhu viidiyoo walloodha akkasuma waa'ee walloo kanarratti nami yeroo hojjete jechuudha. Viyuu xiqqoo takka agarsiisa jechuudha. Viyuu xiqqoo takka argatanii maaliif akka ta'e naaf hin galle akkasuma ijoollee wallootillee kutaadhaan wal qooddanii gandummaa wal qooddanii walirratti duultan malee sappoortii wal godhuu hin dandeessan jechuudha. Akkasuma waliif jechuudha wal fayyadu tokko jechuudha. Baay'ee takka duubatti haftanii jirtanii asumaan dammaqisiin jedha. Egaa kanarratti jechuudha maammee Sa'idiin cunqursaa meeqa keessa darbee akkasuma asirratti jechuudha waan dubbadhu artistii Sa'iid Awwalis yoo jiraate jechuudha sagalee isiniif ta'ee bifa muuziqaatiin jechuudha saba keessan biratti akka duraan beekamaa sanirra beekamtii argatuu danda'a sagalee taafii isiniin jedha asumaan kanaaf jechuudha har'a inni jechuudha curqunfarmaa laal walloo keessa deemtee biyya aadaa huccuu aadaa uffattee magaalaa adda addaa keessatti jechuudha viidiyoo waraabuuf illee baay'ee takka dararamaatee jiranii baay'ee takka rakkinni irra dhufaatee jira jechuudha isaan mudataatee jira jechuudha. Kana hunda dandamatanii isaan har'a viidiyoo kana yeroo qabatanii isiniif dhufan jechuudha. Isin immoo kanaan agarsiisuu qabdan jechuudha. Kun isinirra jiraata. Akkasuma ijoolleen Oromiyaatillee isinirra jiraata. Akkuma isa bulluudhaa barbaaddan isa kanallee barbaadan dhaamsa kooti isiniin jedha. Hordoftoota kiyya kabajamoo waan akkaan jechuudha namatti toludha. Viidiyoo inni qabateetii dhufaatii jiru kun jechuudha. Akkasuma akka duraaraan adda jechuudha. Ijoollee walloodhaa viidiyoo akkasuma muuziqaa yeroo dalagan jechuudha. Gaafa duraadhaa san jechuudha. Maal isin fakkaate kwaalitii ajaa'ibaatiin bifa bareedaatiin waraabamne jechuudha. Hundun isaaniitu jechuudha. Xiqqoo takka duubatti hafaadha. Amma immoo viidiyooleen amma bahatee jiru keessattuu viidiyooleen Oromoodha Oromoon hojjetaatii jirtu jechuudha. Kwaalitii ajaa'ibaa bifa bareedaadhaan hojjetaatii jiran jechuudha. Kunillee bifa ajaa'ibaa bifa bareedaadhaan hojjetaatii jiranii akkasuma huccuu aadaa wal fakkaatu huccuu bareedaa shamarranillee irratti hirmaataniin kan qabatanii isinii dhufaatii jiran jechuudha. Jillee dugugguru jechuudha waan jiippaasiin irraa fagaatee jiruufu waan inni jeelleen jechuudha naaf hin galle jillee dugugguruu jedheeti jillee dugugguruu biyya hin gurgurruu ka jedhuu jiru na fakkaata. Akkasuma muuziqaan kunillee kan qabsoodhaa ka biyyaati jechuudha. Akkasuma kana qofa osoo hin taane raayyaalleen agarsiisaa dammaqina raayyaa irratti hooda jechuudha. Raayyaan kan eenyuti ka jedhu sun jechuudha deebii tahaaf jechuudha. Hordoftoota kee kabajamoo jechuudha. Viidiyoon har'aadhaa isinii qabadheetti dhufe kana fakkaataa maammee Sa'iid akka miliyoona galchitan abdii qabna. Eegaa isinin jenna viyuu
miliyoona guyyaan takkatti walakkaa miliyoona akka galchitan abdii qabna jechuudha. Hordoftoota kabajamoo waan na waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Nagaan jiraadhaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Turtii gaarii.